baga gammaddan daataa bilisaa deebi'ee jira. Kanaan dura cufamee ture deebi'ee jira. Baga gammaddan isiniin jedha. Appilikeeshinii kana akkamitti buufanna gaafa jettan gara Play Store deemuudhaan akka amma sarchi godhe kanatti yeroo tokko sarchi gootu jechuudha. Egaa sarchi gootaniin booda install gootu jechuudha. Anaan buufadhee waan jiruuf open jedhee jira jechuudha. Open jettuun jechuudha. Egaa buufattaniin booda open egeettaniin booda sarfeesii kana fakkaatu isinii fida jechuudha. Kana amma itti fayyadamaa waan jiruuf appilikeeshinii kanatti disconnect ta'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu warroonni kanaan dura buufattanii jirtan update gochuu qabdanii jechuudha. Update akkamitti goona gaafa jettan bakka kana dhufuudhaan yeroo tokko update kan jettu ni cuqaastu jechuudha. Qarshii 2 qarshii 3 guutuu qabdu jechuudha. Aga qarshii 2 yookiin qarshii 5 guutuu qabdanii jechuudha. Update gochuudhaaf jechuudha. Yeroo seentaniif jechuudha. Itti aansuudhaan immoo akkamitti itti fayyadamna gaafa jettani server kan jedhu akkuma amma jiru kanatti taa'uu danda'a jechuudha. Neetwoorkii isaa garuu Ethiopian Telecom Free bara 2026 working kan jedhu jechuudha. Akkamitti irra galfanna gaafa jettan bakka tana yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastaniin booda jechuudha Ethio jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo tokkoof Ethio jettaniin booda kan dhumarratti agartan kana tuqxuu jechuudha. Ethiopian Telecom Free bara 2026 working kan jedhu jechuudha. Irratti cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastaniin booda connect gootu jechuudha. Start gootu jechuudha. Egaa start ta'een booda connect ta'ee jira jechuudha. Connect successful jedhee jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaatti itti fayyadamaa isin jedha. Appilikeeshinii kana immoo akka hojjetuu fi akka hin hojjenne isinitti agarsiisaa jechuudha. Gara YouTube kootiis fudhadhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma ilaaltan appilikeeshiniin kun hojjechuu fi hojjechuu dhiisuu isaa ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Gara YouTube kootiis fudhadhee isinitti agarsiisaa. Hojjechaa jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun dhiyeenya hojjechuu jalqabee lafaa itti fayyadamaa isin jira. Akkuma ilaaltan hojjechaa jira jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaatti itti fayyadamaa isin jira. Subscribe gochuu hin dagatiin, like tuquu hin dagatiin isin jira. Appilikeeshiniin kun hosti tole. Appilikeeshinii dhugaa ta'edha. Namoonni waa'ee soba jedhanii yaadu jechuudha. Garuu appilikeeshiniin kun appilikeeshinii dhugaatii itti fayyadamaa isin jira. Galatoomaa isin jedha.